يعني درهم كما لما كيسا بري جاتا مسيدي درهم جاتا مسيدي باسبورت نيتاتكم مسالفيت أنا منا دوكو كنو فالماتو ننقد منا أصلي تتي أصلي بري ميك أغافة تمت منا يالا كيستنا من يالا بري غافة يالامته وغافة يتا كفلتي جت غرتي يتا نانا نكنا تجلا تاير أغافة جاتو روجو جاتشا مارجتشو maqaa ganneetiin asli bira seente to tiktookii ganneetiin asli bira teesse ergaman yaalaa birriin gaafanne maal birrii meeqatti baase tumna isaati ol ta'e viidiyoo nutti as waraabere in ulfeech nuti ulfaarraa baasaa fi mari'atanii itti kennitan dhugaa rabbii kinoo dhugaa rabbii kiyaar maal jedhee mooratti garaa keessa mooraa jireennani kanatti caaltu raayirree gadi hin bu'u bakka kanatti caaltu adirree gazza qabta. Qoy suutee caaltu raayirree maal kan ta'e gaafa saartee kan hojii. Sana nuti kabadame ani ilaal ani namni na jaalattanis omaanaan gootan na jibbitanis omaanaan gootan yoo dhibeenis natti dhufte nan du'aa madaamiti yaa keessaa awwaalam. Garuu dhugaa jirtuun dubbadhaan gammeen intala hin ulfeeche birriin ittiin ulfa baasan immoo qorichi birrii guddaadha san barbaade mucaan walitti qabu. Boontu ati bushaayee namni weensi godhee caaltu. Jedhin ani adii adii si taate. Ofiin boontu dhiifa magsee tokko dhaggeeffadha. Jim jedhe. Ilaa caaltu waan akkana siin jedhee gaafa sammuu viidiyoo kaase jennaan baay'ee dhukkuba jettee be. Dhaggeeffadha. Ijoo dhaggeeffadhaa. Yoo dhugumaa ajandaa dhugaa qabattanii dhugaadhaan duultan ganni silaa duraa waraqaan hojjisiifamee birrii 8,000 kaffalteet hojjisiifattee jedhan jidduma kanatti waraqanni sun eessa dhaqe dhugaa rabbii Dubaay tana keessatti waan baay'ee godhamaa jira. Baadee mana keessa gubate ati immoo masarat suuraa ximximaatti ji waraqanni mana keessa gubate mana gubate wajjin gubate waraqanni. Soba nu waan biraa marrajaa biraa tof harkaa qabna soba kuni erga hoggaa san gubatee akkamitti ati waan barbaadde qabadhu malee laali masarat laali yeewlish waraqanni dura gannin hojjisiifattee qabduuf mana keessa gubate hin gubate jenne guyyaa irraa dhumatee jedhama dhaggeeffadhaa sinitti hima masara nama dhaqaafa duraa waraqanni hinnu jalaa fudhatanii mana kiraa barbaadachuu dhaqeen boorsaa keessaa fudhatan jennaan eenyutu fudhate waraqata kana innee suusee wajjin ajandaa godhannee turre waa kana jechuudha asirratti kiramu. Gaafa lammataa immoo lakki guyyaat irraa dhumatee jedhan faazigaa irraa guyyaat irraa dhumatee dhageenye gammee irraa jalaa fudhatanii dhageenye malee hin gubatee keessa maqiin maal soba haasoo. Amma sini qaame silaamin talli tuni falmattu wajjin mana tokko keessa galu. Falmattu wajjin ganni fi falmattuun mana tokko keessa galu. Maaliif falmattuun ganni mana yaalaa geessitee ta'u ganniin akka har'aa mootummaan Dubaayii dhiyyama ji'a lamatti dabalee baga gammadanii jetteen akka boru gammeen viidiyoo maxxanse humna keenya ol ta'anan sinitti as baanee wannoo jedhe dhaqa alaalaa viidiyoo san guyyaa maxxane hin mul'isa waan ta'eef ganni jala ani sirriitti hordofaa ture waan kana gammeen maal godhe masarat muyti qabadha gammeen maal godhe ganniin akka har'aa baga gammadda waraqata ji'a lamatti dabale mootummaan baga walumaanuu gammannee jette waggaashiin baga walumaanuu gammannee jettu silaa ofiidha waraqaa hojjisiifattee qabdi kan maaliti baga walumaanuu gammannee jetti jedhee sammuu keessatti ofuma gaafadhee callise akka boruu gammeen viidiyoo waraabee obboleettii teenya ganniin haala hamaa keessa jirti humna keenyaa ol taanaan gara keechanitti finnee jedhe. Maal silaa achi immoo deebi'anii maal godhan intalli niitii faasikaa jedhamtu suni waraqata isarraan siraati gabaalleech bichaa gaawwiiti kun dhimma dhibee dhiiste xiyyeeffannoo ishii waraqatarra paaspoortiin birrii 3,000 paaspoortiin birrii dirhama 1,000 jechaatti dabalan paaspoortiitti takka lammata mootu dheengadda falmattuun gurra xiyyata naanan jala taa'ee dhaggeeffachaa ture eerfoonii akkana sakkaadhe mana asilii TikTokii ganni itti seentee asiliin maal jedheen asiliin inni kaayiroo jiru sun opereeshiniidha birrii meeqa gaafatanii jedheen mana raachutitti luka ishii lamaan gidduutti waa ba'ee isa san opereeshinii godhanii baasuufii jedhan mana raachuu tasfaayititti mana faasigaatitti immoo
armashii gidduu lamaanitti lapheeshii jalatti wanni ta'e hii ta'ee isa san baasuufi jedhan. Inni sunummoo walitti qabamu malee jedhan doktoroonni jedhan. Maal walitti qabu? Ayamimman gara bigaazete jiru. Ay saltama mau jalan tajak betul. Dia itu karena sering aja katakan jelas segala yang katakan merawi kamu. Karena sering aja. Aku menjadi. Tegesti baru mati ya tanya mesti diangkat teh serat teh kalian sama mati yo. Innatu ijoolleeniitiin narra bilbile maaltu walitti qabama erga laphee jalatti hiita'e erga luka jalatti hiita'e maal walitti qabu doktoroon koboota fi ciraaroo rufarraa guuraa jiru. Mana asilii seentee immoo birrii meeqa barbaachisee opereeshiniidhaa birrii meeqa gaafatanii jedhaani birrii hin gaafatan jette jennaan yaallamteeti gaafa fi yaallamtee fayyitee mana yaalaa sanii baatu birrii gaafatu jette. Abet humna keenya ol maalitti baasa gammeen humna keenya ol taanaan gara keessaan finne jedhere erga birriin gaafanne akkamitti immoo namni osoo hangatti gosa dhibeensaa osoo hin beekne gos dhibeensaa kun birrii meeqan akka fayyuu danda'u osoo hin beekne akkamitti dhaqee mana yaalaa ciise. Solomon miyuuti godhi. Gaafa duraa caaltuudhaanii maalidhaa fi caaltuu as gaafa san viidiyoo hojjattee immoo nurra taasistuu jennaani lakkii achitti dhoksanii baay'ee gargaaranii humna isaaniitii ol ta'e fayyite jenneetuma irratti ilaalaa turre jette ishii sasiin guyyoomsu jechuudha. Caaltuun keessa jirtu guruubbii san dhoksanii dhaqanii mari'atu caaltuudhaan alaa jechuudha. Diinooriidhaa maammeedhaa kana keessa jira. Lam takka dhaqanii diinoorii faana irratti hattaa cabsamuudha. Waan ofumaa akka jibnis nama qal'atu jedhuudha. Amma sini galmeessan bakkee fi eenyu gurreedha qaamta jara kana sadee. Ani ka'umsa masaa ijoollee wajjin hojjannu maalan jedhee isinitti fakkaate safuu. Qoy tokkummaa galcha. Qoy tokkummaan nu dhufee qo'a. Salamoon bu'i. Qoy ofiin boontu tokkummaan nu dhufee qoy gaazexeechaan kokkal tokkummaa sin galcha. Gaafa san inni ijoo dubbatee mana raachuutitti irra gaafitedha jedhee nama jala dhaabbatee falmee dubbatee raachuu silaa mana raachuutitti gargaarsa godhanii dabarsan mana faasikaatitti. Hoggali qaatii keenya. Tokkicha keessan jalaan dubbatina. Nagaa jirtu? Tokkummaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdee nagaa jirtu? Jirra nagaa nuti. Dhimma ganni irraa dubbataa jirtu natti fakkaata. Dhimma ganniidha. Dhibeen hasaabahuu, dhibeen kun argamuu, dhibeen nata fudhamaaniif dubbatu. Wanti kun walitti qabanii guruubii waraqaadha. Birrii kana nuti immoo iccitee guruubii san keessaa yaafanne waan qabnuufi lammata akka Oromoon icciitiitu jira. Dinoorii dubbisi diroon uummanni siira. Wantoota jiru tun informeeshinaa keessanii gaariidha. Sagaleen kun sirriitti jira? Eenyuun dhaga'ama tokkummaa. Sagaleen keenya jira tokkummaa baga nagaan dhufte. Okay, jalqaba isii baga nagaan. Caaltuu muhiitii na godhii tokkummaa wajjin dubbadhu. Muhiitii na wacanna bira. Jalqabas gaafataa ture ragaanii ammas soba jedhee amma ragaa argadhutti guutummaan guututti fudhadhee isin tagara tarkaanfiitti hin deemu. Jalqabas immoo ragaa fidaa jedhee gaafa mana raachuu namoota 200 wayii na tambise gargaarsa jarri dhufan sana yaada kiyya tambise ragaa fidaa dhukkufachuu jedhee tilmaamaan akkam tilmaamtuu mumkin opereesyoona ta'uu malte akkam jettu jennaani ragaa fidanna opereesyoona taatedhanii. Tokkoffaa rabbi si'a fayyisa opereesyoonaan taatu taanaan sobanii jedhu taanaan fayyaa jira tokko maallaqa sana deebisanii abbaa irraa fuudhan itti galchuu kun waadaa uummataa seenaa jechuudha. Soba taanaan opereesyoonaan taatu taanaan isiin fayyitu namoonni maallaqa uummata irraa sassaaban suni tokkoon deemanii abbaa barbaadanii itti kennuu jechuudha. Jaallatanii osoo hin taane funyaan isaanii qabamaniiti kun fedhiin osoo hin taane jechuudha. Hojii isaaniitti awwaarna quutaa kanaan. Yoo immoo dhugaan dhukkufatti ta'e ammas deebinee hin gargaarra. Ammas jechuudha.
dhugaani inni kuffate taanaan ammas bira ni dhaabbanna. Garuu sobaan maallaqa uummataa kana oppiresoona taatii hin taatiin hin jiru gaafa sana. Ragaa fidadhaa jennaan oppiresoona ta'utti bor ragaa fidannaa jedhan an gaafadhee jennaan. Ragaa fidatanii waraqata fidatanii waan kana nu agarsiisan waan kan suuraarra jiru kana an sobateef dhugaatee amma wanaatti wanta adda baasee information gaa argadhe hin jiru. Soba taanaan nutuma obboleessa koo ta'e jala dhaabbachuu qophiidhan. Garuu adda baafadhaa tura. Wanti kun sobaa dhugaadhaa waan jiru. Sobneeti fakkeenyaaf hin dhukkufattu yoo jettan hoo egasii ittiin loltanii jiraattanii no kanaa walitti hin fidinaa dhukkuba rabbitu namatti fida. Tokkoffaa gaafa sana mana raachuu keessatti gammee galchaa gammeen jala jira. Gammee galchaa mana raachuu keessatti oppiresoona taatii jedhanii tilmaamanii jennaan mormeen lakki oppiresoona ta'u ragaa fidaa jedhee gaafataa ture. Yeroo nan gaafadhu bor fiddan nagaa jedhan. Borumtumuu kunoo wanta ati argitu kana cooma wayita irratti biqilee jedhanii waan isin gootan kana waan isin fiddaniif illee hin beeku. Oppiresoona taatii jedhan. Isin gaa ragaa qabatamaa waan qabdan qabdu moo nama tokko buusaati gammee ol galchaa as keessa. Oo ragaatti qabaattani. Galchaamee tokkummaa dabarsitee gammee ol galchaamee. Maaliif gammeen galcha waan ta'eef gammee jala dubbadhu waan ta'eef laal tokkoffaa uummata Oromoo suuraa kana laxxafanii maa furjujjeessan. Dinoori fi maamnee fida. Tokkummaa ragaa qabnaa dinoori fi maamnee fida. Amma gaafa waraqata isaanitti erga laalchisu muti wani gammeen ganni ulfe. Awwaa tokko isin no muti godhatu lubbu. Amma laali tokkummaa gaafa waraqata isaan nutti ergan kana laalchisnu dhibee moora kana kun laalchifanan baasa jechuudha. Suuraa kana baasanii uummata furjujjeessuu maaliif barbaachiseedha amma gaafin keenya laa. Suurichi kana amma la doktoriin gaafa cheekii godhu jechuudha onlaayinii irran. Laal suurichi isa kana cooma jechuudha laal miqayyoo coomatu keessa jira malee tirfaan jatee wayituu miti. Kuni uummata hin baranne jedhanii nu furjujjeessu moo maaliif suuraa kana maxxansuu barbaachise? Kana dubbina ni qabu jechuudha. Garatu. Okay, miyuutii godhadhu nam fixadhaa gammeen baga nagaan dhufteen dubbata gammeen booddee jechuudha. Nagashitanii. Galteetta gammee keessa jirta. Dubbadhee fixadhu. Ini amras tokkicha dubbachiisa tokkummaa. Tokkicha bulchaa. Ifaan faan. Hayyee dubbadhu hayyee. Eshi. Tokkummaa na beektaa miti sin beekaa miti. Waan dalga tokko keessana yoo baay'ee si kabaja sin jaadhaani. Dhugaa barbaaddu moo saba barbaaddu natti maaf tokkicha natti maani. Waan dhugaa barbaaddu moo saba barbaaddu. An dhugaa keessaa iyyuu dhugaa jettee osoo hin taane dhugaa qabatamaa barbaada. Akka dhuunfaa kiyyaatti. Eshi. Sirriitti maal tokkicha dhaggeeffadhaa. Ani yoo barbaadanii amantii gooteen waaldaa keessa dhaabbee wangeela qabdee isin kakadhaanii ganniin dhuksattee jirti. Baay'ee dhuksateerti. Indoo maardhaa humnoo dhuksateertiin tokkoffaa irratti dhaggeeffadhaa. Ganniin isa qoosaa jirtan osoo hin ta'in isa dhugaa dhuksateertiin. Warri gargaaraa turtanii warri gargaartanii dubbattanii hundi keessan akka wanti keessan argaatti mucaa kanatti akka wanti keessan galchitanitti akka wanti keessan deefaa deebuuni. Yaa Rabbi. Boleetti bireetirree dhaqee qoricha sanaanis nama lama ati guyyaa guyyaan itti ergite ani garuu mucaa sanan itti ergee jechuudha. Boleecha biree eenyudha maqaan isaa. Isaan itti ergee ture garuu gaafa sammastaawutii irra ilaalee qoricha miti nyaata halaa fuutee hin geechituuf birrii ofii isaaniitiif yaalu qoricha tola mana sanitti jechuudha. Waraqaa qabaattee qabaachuu baattee. Kana gaafa ishiin dhibamtee opereeshinii taatee xumurtee waan waraqata qabneef birrii ulfaataan baatu si lolitti bu'uura. Oomee mo'iitti qabaddu saafuu maala xalliqamtaatine jala badee innaatu jechuudha dirooni yaallamteet gaafa achi baatu maallaqa gaafatu jette. Mana asiliititti gurra kiyyaanan dhaggeeffadhe ani asilii isaa doktora asilii jedhamu sanitti. Inni viidiyoo baay'eetti taasaa ture ishiin tiktookii ganniitiin kana jette. Ishii erga maallaqa hin gaafatini humna keenyaa ol taanan gara keessa finne jedhee maaliif viidiyoo sana hojjete gammeen maaliif immoo deebi'ee viidiyoo sana kaase ganniin opereeshinii taate fayyitee jirti maaliif kaase? Duratti maaliif kana goote birrii meeqan qoricha akkamiititu ajajamee fi qoricha ajajame san birrii meeqan bittee viidiyoo sanomaa kaastennaan viidiyoo ba'a jedha gana. Maallaa godha viidiyoo ba'ee dhaqee halaalu tiktookii kiyya jala barbaade. Wantu dhaggeeffatu lubbu. Amma jechuudha mara caarrattee jechuudha burqii biqee maani coomaa biqee kuni coomaa miti kun manneen ormaa taate maxxarrii maal jedhani beekuwaan waan akka gadaameessaa jira isatu gadi ba'e. Gaafa irreechaa namni isha kashakee intala gurraachise suuraa jira isee galee
kun burqiidha iddoo kana akka dheerata gadi kun burqii miti manni ormaata takkana godhame ijoolleen gaafa irra yaa Ilaa duraan na dubbisaa yeroo tokko maaltu jira beektu miitii godhana dhaggeeffadha yeroo tokko dhiifama wajjin garuu jechuudha. Na dhagaartu miti dhagaara sagaleen koo. Dhagaamaa jira sagaleen koo nagaamu. hin nagaama dubbadhu Nagama has. Ilaamii obbolaayyaan koo jechuudha. Dirooni gadi baasa sagalee sana. Ilaamii obbolaayyaan koo. Shaanis gadi baasa lama. Dhaggeeffadha ijoollee furtaan safuu. Micoo tana hundumtuu duula irratti baneera. Sabni biraas duula irratti bareera. Dubbiin immoo gama hundaanis